Ashamaa harka fuune kabajamtootaa hordoftoota Jalduun Miidiyaa nageenya waaqayyoo bakkaaf kallattii jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa godha waaqayyoof haa galatu. Nagaa guutuu irraa hafaan qaban galanni waaqayyoof haa ta'u. Nagaan na bira jiru immoo simbiras caalatti akka jiru abdii guutuun qaba waaqayyo irraa. Baga nagaan isiniif ta'ee ammallee nagaan waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Nagaa ta'aa jiraadhaa isiniin jechuun jaaladha. Egaa warra nan beekneef ani biiftuu shoodhaa mana Jalduu Miidiyaa yookaaniif immoo xejjituu yuutuubii kan turte duraan mana isheettan argama jechuudha. Biiftuun mana isheetii maal gooti har'a kan jedhu yoo walumaan beekna kaa torbee darbe keessatti dhuftanis nu gargaartanii turtani warri dhuftanii nu gargaartanis akkasuma immoo olloonni keenya baay'een nu gargaaranii turtanii ni beektu jedhanii yaada warri hin beekne immoo bara wanta mana Jalduu Miidiyaatti na fideef jechuudha. Yeroodhaaf dafee dhufuudhaaf immoo keessummoota qabna turre diggisiirra ture jechuudha. Diggisiin keenyallee maalidha kan jedhu hin beektu jedhanii yaada karaa torbee darbe keessatti xejjituu yuutuubiin yookaaniif immoo Jalduu Miidiyaan akkuma nama kamii yuutuubii banatti ol kaatee hojjettee sa'aatii 4,000 fi saabskiraaybii 1,000 guuttee seera isaa guuttee hundumaa argamti. Egaa hin beektu warri yuutuubii irra jirtan hundi keessanuu anas dabalatee jechuudha. Sa'aatii 4,000 guutuun saabskiraaybii 1,000 guutuun hangam akka waagaa nama kafalchiisu aarsaa nama kafalchiisu hin beekna hundi keenyaayyuu garuu hundumayyuu ta'ee hunduma keessayyuu darbee yommuu bakka namaaf qabate baay'ee nama gammachiisa jechuudha. Dhugaa dubbachuuf xajjuun baay'ee tokko gammaddee anis akkasuma hordoftoonni xajjuu hundi keessanuu akka gammaddan abdii guutuun qaba. Egaa xajjuu koo baga gammadde. Baga waaqayyoo si gargaaree firii dadhabbii kee si agarsiisee nama gammachuu si godhee baga gammadde haadhoo koo siin jechuu jaaladha. Akkasuma hordoftoonni ishee hundi keessanuu baga gammaddanii. Egaa gammachuun obboleettii keenya gammachuu keenyadha. Obboleettiin keenya yeroo nu biraa gammaddu wanta isheen irratti gammadde san irratti nus akka nu gammachiisu hin beekna hundi keenyayyuu hundi keessanuu akka gammaddan abdii guutuun qaba. Baga gammaddan isin jechuun jaaladha. Kan koo gammachuun daangaan qabu baay'ee gammadee isaan jira. Xajjii waliin jalqabne jechuudha. Waliin jalqabuma keenyarraa yuukaane እና xiqqoo isheenatu dursiitoo xumurati malee walumaanis xumurree baay'een dursinilleedha. Baay'ee tokko nama gammachiisa jechuudha. Egaa xajjuunillee baay'ee gammaddee jirti. Irra deebii baga gammadde siin jechuu jaaladha. Egaa wanti biraa immoo hordoftoonni ishee hundi keessanuu karaa adda addaatiin isheetti dadhabaa kan turtan hundumti keessayyuu obboloota koo garee tokkummaa keessatti argamtanii yeroo keessan aarsaa itti gootanii haala isin mijanne keessa teessanii bilbila isheedhaaf itti banaa turtanii hirriba keessanis dhabdanii irra bultanii irraas taphachaa bultanii sa'aatii 4,000 kana guutaa kan turtan hundi keessanuu firii dadhabbii keessanii argattanii gammaddanii jirtu. Baga gammaddan isiniin jechuun jaaladha. Anis bagan gammadee waddee kootis baga gammadee isinis immoo barbaadan baga gammadde naan jedha. Ani baay'ee tokko gammadeen jedha jechuudha. Hundi keessanuu baga gammaddanii baga waaqayyoo isin gargaaree firii dadhabbii keessanii isin agarsiisee isteeppii tokko dabarree jirra. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Isteeppii isa lammataallee immoo fedha waaqayyoo ta'e hin dabarra jennee abdii guutuu qabna. Egaa baay'ee tokko nama boonsa dhugaa. Egaa obboloota koo amala xajjuu keessa wanta ni jaaladhu jira. Xajjuun baay'ee amala qabeettiidha. Hagan jedhu caalatti baay'ee nama amala gaarii qabdudha. Baay'ee wanta beektuun wanta dandeessuun nama gargaaruu jaalattuudha. Wanta baay'ee irrattis immoo nama obsa qabudha jechuudha. Erga wal barannee ji'a 8 miidiyaadhuma kanarratti wal barannee jalqabumarraa kaasnee waliin jalqabne. Egaa hanga irratti guyyaa gaafa tokko amalli ishee natti jijjiiramee isheerraan argine jechuudha. Obsa qabdi jechuudha waan hundumarratti baay'ee obsa qabdi. Yuutuubiin kun immoo obsa barbaachisaa. Obsa nama fixachiisa. Obsa garuu isheen obsa hin dhumne qabdi jechuudha.
baay'ee natti tolti kanarratti baay'een ishee dinqifadha. Naman baay'ee jaaladhu naman baay'ee kabajuudha. Wanta barbaadu gaafadhee daftee na deebiste na gargaarti baay'ees na gargaarti karaa YouTube kanarratti. Kanatti immoo yoo carraa kanatti fayyadamee xajjoo koo naaf galatoomi siin jedha waan ofiitii waan baay'ee na gargaarti. Wanta baay'ee tokko na bira dhaawatteerta galatoomi siin jechuu jaaladha obboleettii koo. Amala immoo akkanumatti itti fufii akkasuma immoo YouTubeen kee akkuma kee amala isaa bareeffate wanta gaarii wanta dhalootaaf ammaafis dhaloota duubaafis ta'u akka amala keetti kan bareedu irratti akka nu dabarsitu abdii guutuu sirraa qabna. Jabaadhu nuuf hojjedhu siin jechuu jaalanna jajjabee teenya atu jabduudha beektuuti. Amalli keelli baay'ee hedduu tokko namatti tola. Haaluma kanaan itti fufi siin jechuu jaaladha. Naaf jiraadhu baay'een si jaaladha baay'ee si kabajaa. Hiriyyee xiyya siin jechuu jaaladha xajjoo koo. Beektaatu waan baay'ee naa gooteerta. Kana jedhee dubbachuu baadhu beeka jechuudha. Naaf galatoomi waan ofiitii eebbifame. Dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e baay'ee tokko nama boonsa. Maaliif wanta tokkotti dadhabdee yeroo kee aarsaatti gootee waan baay'eetti taate yoo milkooftu baay'ee tokko nama gammachiisa. Hanga eegdu olitti jechuudha. Xajjoon karaa adda addaatiin itti dadhabdullee aarsaatti gootee haala mijataa keessa odoo hin ta'in liiviirratti seenaa bultillee irrattis guyyaas ta'e halkanis haala mijataa keessas jiraachuu dandeessi jiraachuu baachuu dandeessi garuu obsitee ergan jalqabee duubatti hin deebi'u jettee jabaattee asiin gaattee milkaa'ee fi jira waaqayyoof haa galatu baay'ee tokko gammaddeerti akka gammadde immoo abdiin qaba gammaddeerti immoo anis baay'ee gammadeen jira hordoftoonni ishee hundi keessan baay'ee gammaddan isiniin jechuun jaalladha. Asumaan immootu obboloota koo karaa adda addaatiin yeroo keessan itti gubdanii irribatti dhabdanii karaa adda addaatiin ishee gargaaraa kan turtan bilbila keessan kan irratti gubdan yeroo keessan aarsaa kan itti gootan haala mijataa keessa osoo hin jiraatin dhuftanii bilbilatti banaa fi kan turtan hundi keessanuu galata guddaa qabdu. Galanni keessan kan bilisummaa isiniif haa ta'u galatoomaa isiniin jechuun jaalladha. Egaa warri ganaa guutaa jirtanillee jabaadha. Wanti jalqabdan tokko otoo galmaan hin gahin duubatti hin deebi'ina. Wanti kamiyyuu ulfaatuyyuu inuma galma gaha jechuudha. Erga jalqabamee booddee osoo milkaa'in hin hafu turullee jechuudha. Wanti jalqabame tokko ni milkaa galma gaha. Kanaafiyyuu osoo abdiin kutatiin jabaattanii wanta jalqabdan tokko galmaan gahachuu qabdu jechuudha. Sa'aatiin guutuu didee sabskaabiin guutuu didee namni namaaf hin hordofu minaafi jettanii duubatti hin deebi'ina. Wanta jalqabdan tokko galmaan gahaa jabaadhaa isiniin jechuun jaalladha. Warri ganaa sa'aatii guutaa jirtan warri dhufaa jirtanis kottaa uumaa tokkoon hin jiru. Wal bira jirraa waliif jirra waliin jirra hundi keenya wal bira dhaabannee wal gargaarra. Gargaarsuma waliitiin as geenye namni tokkichi homaa gochuu hin danda'u. Kuni tokkummaadhaan wal gargaarree tokkummaadhaan wal gargaarree asiin wal geenye ammallee tokkummaan keenya ni jira jechuudha. Tokkummaan humna keenya nutu cimsachuu danda'a jechuudha. Kanaaf warra duuba jirtanillee abshiraa kottaa hundi keessanuu hin geessu bakka barbaadan isin jechuun jaalladha. Warri immoo geessanii milkooftanii jirtan hundi keessanis baga gammaddanii hundi keessanuu isiniin jedha. Asumaan hundi keessanuu galatoomaa. Dhugaa baay'ee gammadeen jira. Xajjoo warra deebi'atis baga gammadde isiniin jedha. Hundumti keessanuu egaa mana jalduutti gammachuu koo ibsadheetiin jira. Maatii jalduu hundi keessanuu galatoomaa isiniin jecha jalduu laayikiidhaan, sheeriidhaan, sabskiraayibiidhaan jajjabeessaa viidiyoo ishee amma dhumaattis daawwadhaa fi dogongora jirus koomentii jala kaa'aa itti himaatoo irraa akka isheen of deddeebistu taasisuudhaan ishee jajjabeessaa bira dhaabadhaa isiniin jechuun jaalladha. Kaleessa warri gargaaraa turtan, kaleessa warri bira dhaabachaa turtan har'allee biraa hin hafinaa isiniin jechuun jaalladha. Kanarraa kanaaf laayikii gochuun dagatina, sheer gochuun dagatina. Viidiyoo amma dhumaatti daawwadhaa. Akkasuma immoo yaada viidiyoo sun qabu irratti yaada keessan immoo dabalataan koomentii jala kaa'uu dandeessu jechuudha. Galatoomaa obboloota koo bakka jirtanitti nagaa waaqayyoo keessanaaf jiraadha. Baay'een isin jaalladha. Baay'een isin kabaja. Biftuu shoo birallee deemaa laayik sheerii godhaa.
warri maatii ishee hin taane isheedhaan wal baraasiniin jechuu jaaladha. Galatooma.